Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatii masluutuu taatan hundumti keessanuu kan biyya keessattis kan biyya ambaa keessa jirtanis bakka jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warroota amantii biraatiif akka mooltanii nagaa ooltanii isiniin jecha akkasumas warroota amantii ortodoksiitiin bagatti singee guyyaa haadha teenya qulqulluuftuu kidaana biratiitiin isiniin jechuu jaaladha. Kidaana biratiin akkasumas ji'a oggaan nu haatisituu isheen bakka jirutti bakka deemutti isheen tiksee keenya taatee nu haatisituu kan biyya ambaa keessa sigdatii keessa jirrus kan biyya keenya keessa jirrus waaqayyo bichaan bakkuma nu jirutti hunduma keenya iyyuu nu tiksee nama biyya keenyatti deebineetoo galuu nama biyya keenyatti deebineetoo haadha keenya abbaa keenya fira keenya ollaa keenya arginus waaqayyo nu haa taasisu. Namni akkatti ba'ee beeka malee akkatti galee akkatti galuu hin beeku. Akkasumas immoo waaqayyo bichaan kidaana biratee hunduma keenya iyyuu nu haa taasisu. Isheen ji'a oggaadhaan kan ji'aan geechas immoo nama oggaatiinis ga'u waaqayyo nu haa taasisu. Akkasumas hundumti keessanuu bakka jirtanitti kidaana keessa wajjin haa taatu sinaa taasisu isiniin jechuu jaaladha. Maaliif namni tokko biyyaa ba'uun kanuma jiru biyyaa ba'ee immoo xaarratee waan hundumaayyuu godhatee biyya isaatiitti akka deebi'ee galu kan eegu waaqayyo tokkicha bicha dhuma kamirrattuu waan hin taane amantii kamirrattuu waan hin taane irra caalaa kan yaa'uman waaqayyo tokkicha bicha hundumti keenya yaa rabbi jenna. Rabbi immoo akkasumatti nurraa fagaatanii akka walii balleessaa keenyatti dhiifama nuuf godhee too'ee inni nu haa tiksu inni nu wajjin haa ta'u galgalaa ganama tiksee isaatiin nu haa tiksu isiniin jedhaa. Kidaana biratis wajjin haa taatu. Akkasumas immoo tsaadiqii kidaana birateetti isiniin jechuu jaaladha. Koottaayee yaa nyaannu isiniin jechuu jaaladha. Silaa akka seerasitti daabboo dubartiin murtu jedhanii maal godhure aga biyya keenya deebinee galutti isiniin jedha. Kidaana biratiin akkanatti ji'a oggaadhaan sinaa taasisuun nu haa taasisuun nama waa yaadasi yaadannee biyya keenyatti deebinee galu waaqayyo nu haa taasisuuf hunduma keenya iyyuu obboleewwan sigdatii keessa jirtanii kan rakkina keessa jirtanis kan gammachuu keessa jirtanis gammachuun keessa fi isiniif haa ba'u. Kan rakkina keessa jirtanis waaqayyo rakkina keessa isin baasee nama biyya keessanitti galchaa waaqayyo sinaa taasisuu. Kidaana biratis sinaa taasisuu isiniin jechuu jaaladha. Obboleewwan koo bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a.